Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniif kan jaalatu, lafaa fi bakka jirtan hundumatti nageenyii fi jaalalli Waaqayyo hunduma keessaniitiif haa baay'atu jecha guyyaa har'aa kana barnoota keenya kutaa 73ffaa waliitiin ilaallu keessatti immoo sa'aatiin inni sirriin yeroo soomii sa'aatii meeqadha isa jedhudha. Sa'aatiin sirriin yeroo soomii sa'aatii meeqa kan jedhu namoonni baay'een gaaffii yeroo garaagaraa waqtii soomiitti rakkatan ani sa'aatii meeqaaf turuun qaba, amma sa'aatii meeqaatti soomuun qaba, amma sa'aatii meeqaatti sagaduun qaba, amma sa'aatii meeqaatti kadhachuun qaba jedhanii yeroo baay'ee amantoonni kaasan irratti deebii qabadhee dhiyaadheera. Anaaf dubbattii afaanii isin immoo gurratti dhageessan qalbiittiin qalbeeffattan anaafis isiniifis haa kennu. Miseensi haaraan chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii, laayikii fi sheer gochuu akka hin daganne maqaa Waaqayyootiin isin beeksisaa. Barnoota keenya kutaa 73ffaa keessatti namoonni baay'een sa'aatiin inni sirrii namni tokko yeroo soomaa itti turuu qabu sa'aatii meeqadha yookiin immoo sa'aatiin sirrii yeroo soomii nuti turuu dandeenyu sa'aatii meeqaafi kan jedhu waliitiin ilaalla jecha. Egaa akkuma beekamu kana irratti mee manni kiristaanaa maal nu barsiisti? Abboolli mana kiristaanaa maal nu barsiisu yookiin immoo maal nu hubachiisu kan jedhu gaafa ilaallu sa'aatiin sirriin meeqadha? Sa'aatii meeqaaf turuu qabna yeroo soomnu? Yeroo soomnu yeroo sagannu namni baay'een soomuu, sagaduu, kadhachuu akka qabu hin beeka, wanta baramaadhas. Haa ta'u malee garuu sa'aatii meeqaaf turreef soomii gaarii soomnira jennee dubbachuu dandeenya kan jedhume waliitiin ilaalla. Egaa macaafni qulqulluu hunda dursa sabbihwoo bakiilootu jedha macaafni. Kana jechuun maal jechuudha? Hunduu akka dandeettii isaa, akka beekumsa isaa, akka hubannoo isaa amma beekuu fi amma danda'u haa tajaajilu jedha. Namni tokko waan beekuu fi waan danda'uun waan baratee waan hubatee waan beekuutiin tajaajila. Humnaatii ol maal jedha Oromoon gaafa mammaaku, mammaaksi Oromoo kun yeroo baay'ee tola waan ta'eetiif ra'een ammuma humna ishii dorrobdii jedha. Ammuma humna ishii amma dandeettii ishii dorrobdii jedha. Nutis Waaqayyootiin kan tajaajilu kennaa garaagaraatiin macheem kennaan gosa garaagaraatu jira. Kennaa faaruu kan qabu jira. Kennaa yeedaloo kan qabu jira. Kennaa walaloo kan qabu jira. Kennaa kiraara rukuchuu kan qabu jira. Kennaa kabaroo kan qabu jira. Kennaa masiinqoo kan qabu jira. Kennaa ulullee kan qabu jira. Kennaan garaagaridha. Kennaan Waaqayyo dandeettii jecha. Dandeettiin garaagarii kennaan garuu tokkodha akkuma jedhe. Chiloota ልዩ ልዩ ነው ጸጋው ግን አንድ ነው akkuma jedhe namni gaa beekumsa isaa dandeettii isaa beekee tajaajila malee humnaa ol dirqama amma kana yoo tajaajilte akkatti yoo tajaajilte jedhame amma seera mana kiristaanaa hin diignetti seera mana kiristaanaa eeggate amma beekuu fi amma danda'u amma isaatiif gale tajaajiluu fi tajaajilamuu danda'a jechaadha. Amma waa'ee yaada kaasne gaaffii kaasnetti gaafa deemnu sa'aatiin sirriin sa'aatiin soomiin turuu qabu amma sa'aatii meeqaati? Amma sa'aatii meeqaaf turreetu nyaata dhugaatii dhuguu nyaachuu qaba kan jedhu gaafa ilaallu egaa akkuma beekamu sa'aatiin sirrii barraa'ee jiru
maalidhaa jennee gaafa ilaallu inni jalqabaan soomii kana keessatti akka soomaniif kan hin dirqisiifamne haadholii ulfaa, haadholii dahan, namoota dhibamanii mana yaalaa jiran, namoota dhibamanii bakka tsabalaa jiran. Namoonni kun daa'imman umuriin isaanii waggaa 7 gadi ta'an, isaan kun akka sooman hin eeyyamamu. Yoo akka soomanis akka sagadanis eeyyamameef, fakkeenyaatiif dubartiin ulfaa sagada sagadduu fi dubartiin garaa qullaa sagada isheen sagaddu